waaqayyo faarfachuu fi jedha. Kanarratti guyyaa cidhaatti wal qabsiisiitii waa'ee mootummaa waaqayyo irratti daqiiqaa 3 dubbatu jedhan carraan alaatan. Kun immoo gammachuu guddaadha. Maaliif Phaawulos gaafa dubbatu akkas jedha. Ani akka nama Kiristoositti isin heerumsiifatuuf jedha. Haleluuyaa. Har'a jaalalleen koo beekini harmeen koo kan beekoo biraa maatii firoota koo biraa haadha manaa sana godhachuuf na fudhatee galaa. Biyya lafaa see jibbisiistuu keessa, biyya lafaa see badii keessa, akkuma har'a ulfii amma darbee godhanii baaru kanatti biyya lafaa see gatii qabne kana keessa. Waan tokko turanidha. Gaa'ila dhiiguudhaaf mirga kan waaqayyo kenneef du'a duwwaadha. Har'a paasterii kan hojjetaniiru. Du'i anaa fi beekan na baasa. Jaalallee keenya sana fudhatu baraa akkasumas. Du'i teessoo baasa. Waan isaa jijjiirama. Oduun immoo sadarkaa gala. Wanneen nanaannee waan gama fudhannee ina fayyada. Sagalee kan akkasii amma duwwaatti kanarraa manaa beekina amma beekin duwwaatti kanarraa kanaa beekina bamanaa guutuu garuu akkasumas jaalallee keenya baraa Kiristoos. Du'i teessoo baasuu dandeenya.
Jesus, Jesus, nannu fanu jette jirta, kanaafun duusi waammata, gooftaa Yesus Maranatha. Yesus, 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 abdii keenya yeroo hundumaa, har'as borisatu argumaa, mana keenya dhumaatatti. Oh Yesus, Yesus, nannu fanu jette jirta, kanaafun duusi waammata, gooftaa Yesus Maranatha. Oh Maranatha, 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 David kootu gooftaa. Maranatha, Maranatha. Jesus, abdii keenya yeroo hundumaa, har'as borisatu argumaa, mana keenya dhumaa. Oh Yesus, Yesus, nannu fanu jette jirta, kanaafun duusi waammata, gooftaa Yesus Maranatha. Oh Yesus, Yesus, abdii keenya yeroo hundumaa, har'as borisatu argumaa.